Ashamaa akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota maatii Shawaayyee biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii hundumti keessanuu nagaa keessanii baga nagaa taatanii nagallee nagaa kootiin isiniin jedha. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafumaa isin jirtanitti isin biraa ga'u isiniin jedha. Har'a keessummaa hin qabadhee dhufee keessummaan kiyyas keessummaa yaada baay'ee anillee yaada san irratti yaada dabaluun barbaada. Gara yaada kootti odoon dabarree hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kan biyya keessa jirtanirree waaqayyo biyya keenya nagaa nu haa godhu. Kan biyya alaa jirurree akka amantii keenyatti kadhaa goonee nagaan akka gara biyya keenyatti gallee biyya keenyallee tasgabbii godhatee gara biyya keenya keessatti biyya namaa kana keessaa gara biyya keenyatti gallee hundi keenyayyuu nagaan maatii keenya waliin biyya keenya keessa jiraannu waaqayyo nuuf haa taasisu isin jedha asumaan nuuf haa taasisu hunda keenyaafuu. Innaa kallattumaanii gara yaada kiyyaatti hin darbaa. Yaadni kiyyasii obboleessi keenya tokko jechuudha ilaalcha wantoota sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf gara tiktookii kanatti fa'aa ilaalcha namoonni muraasni jechuudha namoota hunda odoo hin taane namoonni muraasni ilaalcha gadaanaa shamarran biyya keenya biyya harabaa keessa jiran biyya harabaa bakka garaagaraa keessa jiraniif yaada gadaanaa qaban isa ilaalchisee keessummaan kiyya gara mana keenyaa dhufee akkasuma yaada kana wal jijjiirree wanta kana argee baay'ee naaree jennaan gaafii anis immoo gaafii dabalee gaafii dabalataa gaafadhee ilaalcha akkamii akka namoonni shamarran keenyaaf qaban namoonni sammuu isaanii bal'isee yaaduu hin dandeenye fakkeenyaaf shamarran biyya arabaa jiran karoora qabna hundi keenyayyuu yeroo biyyaa baanu kaayyoodhaaf biyyaa baanee warroonni immoo kaayyoo san dagatee kaayyoo biyyaa baheef san dagatee waan hin taane keessa galu muraasa. Namoota muraasa saniif jecha namoota mataa isaanii gadi qabatanii dugda isaanii hidhatanii maatii isaanii jijjiiranii biyyarree jijjiiranii rakkataa gargaaranii rakkataa bira dhaabbatan ilaalcha gadaanaa warroota qabanii sun sirrii miti. Namoota muraasaaf jecha foon takkatu xannacha takkatu foona jecha akkuma jedhan namoonni baay'een kaayyoo isaanii waan biyyaa ba'aniif san galmaan ga'anii maatii fi ofillee jijjiiranii ofirree of jijjiiranii bakka garaa isaanii ga'anii warroonni jiranillee galanillee hin jiru ammas galuudhaaf taane obboleeyyan keenya baay'een ciccimoonni jiranii namoota muraasaaf jecha immoo shamarran biyya arabaa walitti qabanii yeroo baay'ee nan dubbaadhaan waa'ee shamarran biyya arabaa kana maaliif mataa kiyyarraa kaasee jechuudha. Ijoollee biyya arabaa kana jiran keessaa anillee isa tokko waan ta'eef na dhukkuba jechuudha. Waanuma sanumaan irraa wal qabatee gaafii muraasa obboleessi kiyya kun amma fakkeenyaa fi obboleessi keenya kun sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadama. Keessattuu wantoonni tiktook irratti deemaa jiru baay'ee waan nama jibbisiisudha. Baay'ee waan nama jibbisiisu maaliif akka ta'e hin beekne malee isaan sanii wal qabatee yaada muraasa nu qabatee dhufe obboleessi keenya kallattumaan gara keessummaa kootti isin dabarsaa. Odoon gara keessummaa kootti isin hin dabarsiniin dura immoo akka warroonni kana dura maatii naa taatanii laayikii sheer gochuudhaan bakka dogongorri jirutti koomentiidhaan naa yaadachiisuudhaan warroonni maatii hin taane immoo gara maatiyyaatti dabalamuudhaan akka na jajjabisanii hundi keenya akka wal jajjabeessinu abdiin isin biraa qaba. Kallattumaan gara keessummaa kootti isin dabarsaa. Ishii akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota akkasumas jaallattoota YouTube Shawaayyee tuubii akkam jirtu nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha kan asirratti dhiyaadhee fi gaafilee tokko lama caallee gaafilee muraasa obboleettiin teenya Shawaayyeen gaafii kanaa akka nuuf deebistuu naan jetteeti jirti. Gaafilee kana deebisuudhaaf qophiidha. Gaaffichi maalidha? Tokkoffaa Abdiisaa eessatti dhalattee guddattee maatiif mucaa meeqaffaadha naan
jetteeti jirti. Ani kan itti dhaladhe Oromiyaa keessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaatti. Maatii kiyyaaf isa xumuraadha jechuudha, macarrashaadha. Maatii kiyyaaf mucaa isaa xumuraati. Maqaan kiyyas Abdiisaa osoo hin taane Abdiisaan maqaa yuutuubii kiyyaa ta'u Kabbee Geetaachooti. Maqaan kiyyaa Kabbee Geetaachootiin jedhama jechuudha. Kan akka kanatti nuuf ibsaa jechuudha asirratti. Isa lammaffaa Shawaayee akkamitti beektaa, nama akkamiiti jettee ibsitaa kan jedhu. Shawaayee kan itti beeku akkuma beekamu Shawaayee obboleettii hoodhaa fi obboleettii kiyya ishee hangafaa ta'u asumaan isin beeksisaa jechuudha. Shawaayee obboleettii kiyya ishee hangafaa ta'uu keetii fi nama baay'ee yaada guddaa kan qabu, nama yaada sirrii akka namummaa tokkotti nama gargaaruu fi yaadota garaagaraa ittiin nama deeggaruu kanneen akka maatii gargaaruu, nama dhukkubsate gargaaruu, akkasumas yaadni kee nama baay'ee yaadaan fagaate ta'uusaa asumaanis ibsa. Akkasumas nama obsa qabuu fi nama jaalatamtuu uummata biratti illee fudhatama kan qabdu ta'uu akkattis ibsa jechuudha. Shawaayee isa kanaanis ibsa. Gaaffii sadaffaa irratti kan na gaafattee jirtu Shawaayeen shamarran biyya alaa jiranii ilaalcha gadi aanaa shamarran biyya alaa jedhanii arrabsaa jiru, isaaniif maal dhaamtaadha? Yaa'u namoonni tokko sirriidha. Shamarran biyya arabaa jedhanii akka waan shamarran biyya arabaa jechuun akka waan hojiidhaaf hin taane kaayyoo biraatiif akka waan deemteetti namoonni fudhatanii jiru. Isa kanaafiyyuu jaraafonni ani dhaamu namoonni akkasii yoo jiraate, namoonni ilaalcha gadi aanaa shamarran biyya arabaa deemteef kan qabda yoo ta'e yaada dogoggoraadha jechuudha. Yaada dogoggoraa waan ta'eef yaada kana sirreeffattanii akka deemtanii jechuudha. Maaliif shamarran keenya kan biyya arabaa deemte malee shamarran keenya garuu hojiidhaaf kan deemte, kaayyoodhaaf nama kaayyoo gurguddaa qabate. Yaadni keessan namoota ilaalcha gadaanaa isiniif qabaniif iddoo itti kennuu qabdan jechuudha. Maaliif kaayyoo ittiin baataniif hin beektu waan ta'eef kaayyoo baataniif dagachuu osoo hin taane ilaalcha sanatti qabamtu yoo ta'e ani beeku. Maaliif ilaalcha sanatti qabamtanii waan hin taane keessa yaada ilaalcha garaagaraa kaayyoon keessas jalaa fashalaa waan ta'eef namoota ilaalcha kana qabanii isin arrabsanitti nama sammuudhaan xiqqoo nama guddisee yaadedha waan ta'eef itti qabamuu qabdanii isiniin jedha. Namoonni immoo ilaalcha namoota tokko darbee shamarran keenyas kan tuqsiisu jira hin argaa yoo ta'es immoo gorsaan deebistanii safuu keessan, safuu uummata Oromoo qabdu isinii safuu keessan hin daganne akkuma kanaan itti fuftanii warroota immoo akkasii yoo jiraate gorsitanii kaayyoo keessa manaa baatanii osoo hin dagatin nagaadhaan gara maatii keessanitti deebitanii kaayyoon keessan akka galma gahu jedha. Isa kana jechuudha. Gaaffii narraaf Shawaayeen na gaafatte gaaffii isheema kana. Gaaffii biraas yoo qabaatte yeroo biraatti gaaffii jira taanaan dabalii waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Keessa jira. Nama sammuun cimaatu keessa jira. Shamarran tokko lamaaf hin caalle immoo shamarran kun hunda arrabsuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Isa kanaafiyyuu warroonni ilaalcha gadaanaa akkasii qabdan sirreeffattanii akka nama barateetti yoo yaaddanii namoota tokko lamaaf jettanii biyaansi namoota shamarran kumaatamaan lakkaa'aman kana arrabsuun baay'ee fudhatama qabu. Gocha nama kana hundaas miti Rabbi birattis fudhatama qabu. Oromoota birattis jaalatamaa miti. Kanaafiyyuu namoota gocha akkanaa kan hojii biraatiif kan deemu jiraate namichi gorsuudha bakka. Yoo dandeesse nama tokko lama hin caalle waan ta'eef yoo dandeesse gorsi, yoo dadhabde immoo namoota kumaatamaan lakkaa'amu kana akka bakka tokkotti hin arrabsine hin jedha. Dhaamsa kanaaf kanan kan dhaamu wanti akkanaa irraan barbaachisu ilaalchi gad aanaa qabaachuu hin qabdanii. Shamarran keenya kanneen biyya arabaa jiran rakkataa gargaaraa
isa kan maatii barsiisuu jira, isa achi taa'ee waan adda addaa ofii beela'ee asitti nama gargaaruudhaan kan beekamu namoota baay'ee jira waan ta'eef isa kana akkasitti otoo fudhattanii itti yaaddanii bal'istanii otoo yaaddanii baay'ee bareedan jedha. Isa kana ati hoo ilaalcha akkamii qabdaa fi naan jetteeti jirti. Ilaalcha akkamii qabdaa kan jedhu irratti ani iddoo akkuma sila kaasuudhaaf yaaleetti namoota kaayyoo qabuudha kan achi deemuu yaadu silumayyuu jireenya ofii mo'achuudhaaf bu'aa bahii meeqa darbaniitiin jechuudha. Beelaa fi rakkoo akkamii rakkoo tokko rakkoo hedduu dabarsaa kan iddoo sana deemtanii lubbuu ofii gurguranii maal jedhaniiti waan ta'eef isa kanaafiyyuu ani jajjabaadhaa